Hindubbannu jennee ofetti murteessine Ramadaana baasuudhaaf afaan uf lugaamne osoo dhageenyu akka naman argine osoo beeynu irraan darbine garuu dubbiin teessan nu teessisuu hin dandeenye kanaaf har'a dhufnee dubbachuuf dirqamne. Ashama harka fuunee akkam jirtum kabajamtoota daawwattoota keenya kun leellisaa tuubii sagantaa sona yaadati hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeeraa kenna. Nu faana turaan. Eeyyeni boochiftuun du'aa hin galchitu boochiftuun booya galchiti booya ho'istee walitti boochifti firaa fi aanaa ahlii boochaan balleessiti boochuun boochisteen booya galchiti malee du'aa hin galchitu. Fakkeessan ilma hin dhalchitu osomaa fakkeessan fafakkaatan afaaniin gaara tuulan of fakkeessan fakkaatanii hafan malee tayaniin argaman fakkeessan ilma hin dhalchitu jedha Oromoon. Eeyyeni kana qofaa miti mammaaksi Oromoo kan koobaa dubbiidha dachaa daraboodha. Billaachi kan hudduu qullaa ofiin uwwisin dhakaa uwwise jedhan. Eeyyeni gaa waa malee hin kaasne waan nu kaasetu waan nu kaasisiisetu jira ammallee nu faana bu'aa. Biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti biyyoonni sababa garaagaraatiin rakkinni irra gahan hedduudha. Kana keessa biyyoonni caccabdee burkutooyte yoo kaasan akka fakkeenyatti Siiriyaa fi Yamaniin isaan tokko. Biyyoonni kun biyyoota waraanni akka malee miidheedha. Lammiin isaanii baqatanii gara biyyoota garaagaraa addunyaatti faca'anii jiran. Lammiileen isaanii sun gargaarsa barbaadan. Addunyaan kan quba qabdu biyyoota akkasitti burburanii malee biyyoota osoo dhaabatan keessatti burburan kana hedduudhaan quban qabdu. Ijji addunyaadhaan guutumaan guututti burburuu isaanii hin hubanne. Akka rirmoon nyaattee onni qofti dhaabatu hin beekne. Biyyoota Afrikaa keessaa biyyoonni akka Itoophiyaa fi Eritiriyaa biyyoota dhaabbatatti du'anii hoshonshoraayanii keessi isaanii jige jechuudha. Biyyoota tanaaf addunyaan xiyyeeffannaa guddaa hin kennine. Waa malee hin kaasne gaa waa'ee Siriyaa nu taa'u. Fakkeessan ilma hin dhalchitu waan jenneef qabna. Dhiheenna kana gaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad abbaan fakkeessadhaan fafakkeessan sun kan addunyaallee kijibee itti fakkeessin kan addunyaan akka addunyaatitti yeroo tokko afaan tokkoon faarsite badhaafamaan Noobeelii kan addunyaan faallaasanii deebiteen afaanuma faarsiteen abaarte hayin ishiin qabdu gaariin mudaan dhabuu jedhanii miti. Eeyyen mudaasan qabam addunyaan afaan faarsiteen afaan saniin abaarte diktaatara addunyaa jettee koree Noobeelillee komatte. Koreen Noobeelillee seenaa keessatti uf gaafachaa jiran. Maal yoo jettan diktaatara Noobel badhaasu isaaniitiin uf gaafachaa jiran. Waa'ee isaa kaasuudhaaf miti. Kana sagantaa biraa keessatti itti deebina. Gara waan manaa baaneefittiin isin ceesisa. Dhiheenna ganakaa Abiy Ahmad fakkeessaa isaa akkuma addunyaa sobuu barate san halkanii guyyaa itti jira. Aktara cimaa waan ta'eef jecha fiilmiin isaa guyyarraa barraaya. Tokko lama miti lakkooyinee hin fidhu fiilmii isaa. Dhiheenna kana mootu masara mootummaa yookiin masara Minilik kan kiiloo 4 jiru keessatti dhiheenna kana sheekkolee walitti qabateeti faxarsiisaa jira. Sheekkolee kaneessa suufii fi salafii jedheeni bakka lama adda baasu san har'an tanagaa gartuu isaaf ta'an keessaa yaammateetiniin faxarsiisaa jira. Wajji suuraa ka'aa jira. Abiy Ahmad yeroo hundaa'u kan isarraa baramaa ta'e miiliyoona tokko baasurra suuraa takka ka'utu isaaf qaaliidha. Miiliyoonni takkaa sun mana barnootaa tokko ijaaruu danda'a. Garuu miiliyoona takka baasee miiliyoona tokko wanta tokko irratti baasii taasiseetiniin suuraa takka ka'uu fedha. Addunyaa tana sobuudhaaf uummatallee sobuudhaaf uummata sobamaa akka isaa. Dhiheenna ganagaa sheekkolee walitti qabee faxarsiisaa jira. Dhuguma sheekkolee jaalate
dhuguma abbootii amantii kana jaalate dhuguma diinii kana jaalate moo gartuu isaati eeyyanigaa kana walumaan laallaa mootin masgiida gubsiisu mootin masgiida diisisu mootin imaama hulaa masgiidaa duratti ajjeesiisu mootin darasaa hulaa qur'aanaa duratti ajjeesiisu mootin barattoota ajjeesiisu dhuguma amantii kana jaalate mootin imaama masgiida duratti ajjeesiise haqa imaamotaa baasuu dhabee koflee bira dabru mootin masgiida 35 gubatee yoo goojoon takka gubatte abiyyitu itti gaafatamaa jedhee hawaasa isaa deebi'ee gaafatu dhuguma amantii kana jaalate dhuguma abbootii amantii kana ofitti qabuufi dhuguma walqixxummaa amantiilee barbaadee jara san fide no gartuu isaam jaleewwan isaam warra ofii jaarrate warra achi keessa kaayyate abbootii amantaatiin fakkeessee ummata harkaa qabna abbootii amantaa harkaa qabna jechuudhaaf warra durgoo isaatiin jiraatu warra mallaqaan bitate warra kondomeeniin bitate warra akkasiisan walitti qabatee suufi fi salafii jedhuun keessaa walitti guuratee fakkeeffataa jira eeyyanii kana kanumaan jedha sheekkoleen akka waan siyaasa beekaniitti akka waan mararaa guddinaa caalaa daawud ibsaa caalaa siyaasa beekaniitti filannoof qophaa'anillee tarree majaraa jiru waa'ee kana sagantaa biraa keessatti qabadhee dhiyaadha kan itti aanu fakkeessaa itti aanu ijoollee Suuriyaa waliin suuraa inni ka'ee argameedha uwwisa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa kan argate anallee kan na dhukkubse kan sheekkotaa san osoo hin taane kan inni ijoollee Suuriyaa waliin suuraa ka'esanii tariitii gahin naafte moo nama gargaarutu sirriidha miti warri jettanii gaafin isinitti kaatu hedduudha yoo gaafii isinitti taate deebinis kunooti eeyyanii nama qaama miidhame tokko qaama isatti baqate tokko gargaaru aadaadhaaf qabna amantiin garaagaraallee amantiin hundinuu ni hayyama gargaaruun ilma namaa rakkataa gargaaruun rakkataa furuun nurraahuu baranii waan hamtuudha miti waan gaariidha garuu mammaaksa duratti kaasne ni yaadattu billaachi kan qullaa hudduu ufiin uwwisin dhakaa uwwise wanni jenneef bakka tana osoo Itiyoophiyaan inni barbaadu sun Itiyoophiyaan inni afaan qawweetiin badhaadhina godhee badhaasa jedhu sun Itiyoophiyaan sun osoo rakkoo keessa jiranii alagaadhaaf na argiif suuraa wajji ka'uun akkamitti ilaaltu ija biraatiin na mul'atte eeyyanii mee kan Itiyoophiyaanota biraan itti deebina kan Oromoo qofa haalaallu saba bal'aa sabdaneessa biyya san keessa jiraatu wirtuu biyya sanii kan ta'e utubaa biyya sanii kan ta'e waa hundaanuu wirtuu biyya sanii kan ta'e fi abbaa aangoo tanatti illee nama aangessuu danda'e warra aangoo tana dhiiga fi lafee itti cabsee ilmaan isaa kumaatamaan itti wareegee ilmaan isaa kumaatamaan qaama hir'uu itti taasisee ilmaan isaa fi dhiiga lafee isaa itti gabbaree aangoo tana abiyyitti fide ilmaan Oromoodhaa har'a akkam jiran 2017 miiliyoona tokko tuqaa sadiitu bakka qubateerraa buqqa'e ummanni sun qubatee jira har'an tana ummanni sun harki caalu parsantiin 90 kararratti bittinnaayanii argaman kararratti kadhattuu ta'anii argaman rakkattuu ta'anii muka jala galan baale fudhadhaa baale keessaa ummata buqqa'eetiniin daangarraa buqqa'ee bakka tokko gaaddisa jala jiraatu kan akka simbirroodhaa afaanitti addunyaarraa ilmaan Oromootitti iyyee itti kadhataa ture artistii fi aktiivistii qaxalee Arafaat ka Oromoo erga irraa hidhamee ummanni sun jiraa fi hin jiruun hin beekamu ummanni sun gaafa Arafaat ka Oromoo irraa hidhamu ka itti kadhataa ture abbaan isaanii irraa hidhamu gaaddisa jala jiran ilmaan Oromoo meeqatu daa'imni Oromoo meeqatu garaan dhalaa haadha Oromoo meeqatu gaaddisa jala dararamaa jira bishaan dhugu dhabee waan nyaatu dhabee meeqarraa qaamni dhumee lafee qofa agarre tooruma miidiyaa hawaasaa kanarratti kan bakka sanii as baasan har'a sun dirmannaa argatee jira bakka argatee jira Oromoon Harargeerraa buqqa'e gara Finfinnee fi kutaalee garaagaraa kan qubate har'an tana bittinnaa'ee kararratti faca'eetiin kadharratti argama Oromoo Walloo gubateetiniin kaleessa kan guban har'an tana waan nyaatu waan dhugu dhabee kararratti faca'eeti argama kun hoo falan arganne fala kana falama kaa'ummaaf dadhabe moo kun Itiyoophiyaa notaa miti
Oromoo yoo tan Itoophiyaanota miti jechuudha. Yoo Itoophiyaa tan hoo namaa miti jechuudha. Eeyyen egaa gargaarsi namoomaa Siiriyaadhaaf barbaachisu Siiriyaa affeeranii ilmaan Arabaa affeeranii wajjin suuraa ka'uun barbaachise sun ilmaan Oromoo ilmaan biyyaa ilmaan Itoophiyaa lammii alaabaa san jalatti bultuufoo gargaarsa godhummaaf hin taasifamne. Ilmaan Arabaa yoo jedhu kana gaa hinaaffaa isinitti hin fakkaatin hinaaffa dhaabitiin gargaarsi kan eegalu mataa keetirraayyii sirraayyii yoo keessi kee nagaa qabaate yoo keessi kee qananii qabaate yoo keessa kee rakkoo jiru furuu dandeeyse ufirra tartee namaaf furta yoo mootu keessi kee rakkoo qabaate rakkoo tee keessaa yoo furuu hin dandeenye yoo irraan tartee orma gargaarte na argaadha malee qabatamaa miti. Garuu yoo dura ofii ta'iti ambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideet yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu mana kee yoo to'atte sabni keessi wajjin yoo jiraate. Kanaafin na argaadhaa isiniin jedhee eeyyeni Arabni gargaaramurraa Siiriyaan rakkataan Yamanii rakkataan gargaaramurraa rakkoo akka sabaatti hin qabnu nu hubadhaa. Rakkoon nuti qabnu akka sabaattis akka biyyaattis ilmaan Oromoodhaa bakka iyyuu kararratti dararamaa jiran haati Oromoodhaa kararra teettee kadhataa jirtu haati Oromoodhaa bishaan dhabdee dhabsuu taa'aa jirtu. Oromoo walloo qe'ee isaatirraa buqqa'ee har'an tana kararra dhaabbatee waan soomanuun hin qabne kanaafuu gargaarsi hin godhamu kun hoo namooma miti gargaarsi hin barbaachisu. Masara mootummaa keessatti miiliyoonaan gannaqanii sheekkolee paartii isaanii taate tan keessaa ijaarratan miiliyoona gannaqaniiti irbaata affeeru. Rakkataa ilmaan biyyaa ilmaan Itoophiyaa kan rakkataa jiran saniifoo gargaarsi yoo godhame hin maluuni. Gargaarsi namoomaa ilmaan biyya sanii ilmaan Oromootiin hin malu. Ilmaan Itoophiyaanotaatiin hin malu. Sumaaliin rakkoo qabdi. Affaariin rakkoo qabdi. Amaarri mataan isii rakkoo qabdi. Tigraay rakkoo qabdi. Tigraay fottoytee biyya addaa hin taane biyya san jala bulaa jirti hanga har'aatti. Nutu bulchaa nutu cabsa jedhanii miti. Duuba ilmaan Tigraay rakkataan jirtu har'an tana. Ilmaan kibbaa rakkachaan jirtu. Itoophiyaanonni beelan osoo dararamanii fafakkeessaa addunyaa biratti miidiyaarraa suuradhaan mul'atuuf jecha fakkeessan godhan gati maleessa. Kanaafin billaachi hudduu fi uwwisin qullaa hudduu fi uwwisin dhakaa uwwisa jenne eeyyeni. Fafakkeessaa akkanaatiin biyyi ijaaramtu hin jirtu. Fakkeessaa kijibaatiin bakki gayamu hin jiru. Biyyi fakkeessaadhaan bultu hin jirtu. Karaan kijibaan dabran deebisaa nama dhiba. Deebisaa nama rakkisa. Kijiba dhibbarraa dhugaa takkittitu gatii qaba. Biyya san dhugumaa muummichi ministeeraa sun yoo ijaaruu barbaade Itoophiyaan barbaadu sanuu yoo barbaade Itoophiyaanota rakkoo isaan jiran keessaa baasudha. Ilmaan Oromoo rasaasan ajjeesaa ilmaan Arabaa waliin suuraa addunyaan naa argituuf ka'uun waan hin taane fakkeessaa namarraa mul'attuudha. Falfalli gowwaadhaa hin dhokatu jedhan. Falfalli Abiy Ahmad falfala gowwaati. Aktara jabaadha. Fiilmii barreessa. Garuu fiilmiin isaa fiilmii gowwaati. Taatonni isaallee taatota gowwaati. Fiilmii isaa dhumti tokkoon isaallee hin milkaa'u ittuma qabama. Kanaaf jecha fakkeessa akkasii san keessaa bahuu qaba. Isin ammootu jala deemtonni jaleewwan bittileeyyin kittileeyyoonni isaa warri qoonqodhaaf jiraattan warri mootummaa kana halkanii guyyaa matarratti baattan warri gabrummaa ilmaan sabaat irratti matarratti baatee gabrummaa nurraan kufin jedhaa jiru isin waan taateef jecha seenan goobanaa daacee hanga har'aa arrabsaa jiru isinillee seenama santu isin gaafatuuf jira xumuree jira. Horaa bulaa kun sagantaa suna yaadati an leellisaa Oromiyaati Ramadaana gaarii.